السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد. إن شاء الله يا ربي جدي أكاتا وضوء نبيين كي صلى الله عليه وسلم اتدلقاترا جل قبر راهنغة أموراتي إبسنا akkasuma mallee wantoota wudu'a kana keessa sunnaa ta'an wantoota waajiba ta'an wantoota wudu'a kana keessa jibbamaa ta'an kan namoonni dogongoraan dalagan kaniin hundaa inshallah yoo rabbiin jedhe jalqabarraa hanga xumuraatti ni ibsinaa. Jalqabni waa hundaa wanti wudu'a keenya ittiin eegannu maalidha? Niyyaadha. Niyyatuu qabna. Wudu'a wadda'atuu hedaa jecha kana niyyatuu qabna. Dhiqannaa itti dhufneetumaan dhiqatu osoo hin ta'in qalbii keenya keessa maaltu jiraatuu qabaa? Wudu'a wadda'atuu hedaa wanti jedhu kun jiraatuu qabaa jechuudha. Niyyaan iddoon isaa eessa? Qalbiidha. Qalbiidhaan niyyatanii qalbiidhaan yaadan malee afaaniin wadda'atuu hedhanii hin dubbatanii. Niyyaani jiraatuu dhabuun wudu'a nama jalaa balleessa. Niyyaa akkaataa inni itti niyyateetiin itti dalagu qalbii marraa yaaduudha. Osoo hin yaadiin yoo ka wudu'a godhu ta'e wuduun isaanii badaa jechuudha. Akkasuma ammallee niyyaan wantoota niyyaa kanaaf barbaachisan keessaa inni tokko maalidha? Qalbii isaarraa yaadeetumaan wudu'a kan itti seenuudha. Amma inshallah wudu'a akkaataa itti wadda'atan amma ni eegalla. Jalqaba takka takkaan jalqaba irraa kaasee hanga xumuraatti wudu'a kana ni ibsaa. Achi booda takkaa takkaadhaan irra deemaatiin wantoota dhoorgaman wantoota sunnaa ta'an dubbataa. Amma wudu'a ni eegalla. Wanti jalqaba wudu'a keenya ittiin eegallu maalidha? Tasmiyaadha. Bismillah jechuudha. Nabiyyiin hadiisa Nasaa'iin odeessan keessatti maal jedhanii? Tawadda'u bismillah. Bismillah jedhaatiin wudu'a keessan eegalaa jedhan. Kanaaf jalqaba wanti goonu maalidha? Wudu'a keenya jalqaba irratti bismillah jechuu qabna. Ittaansee shanacha keenya kana dhiqatuu qabna. Shanacha keenya yeroo sadii dhiqannaa, yeroon takkas ni geetti jechuudha. Ergasii afaan keessaa lulluuqannee funyaan keessallee bishaan seensifne gadi fuunaa jechuudha. Yeroo sadii goonaa, yeroo takkattiin illee afaan keessa ol naqnee yoo funyaan keessatti ol dabarsinee achi gadi deebisne ni danda'amaa jechuudha. Sunnaan isa. Ergasii fuula dhiqannaa, fuulli keenya daangaan isaa gubbaan iddoo rifeensi itti gahu kaasee hanga lafee areedaati. Asiin ammoo iddoo coomtuu foonii kana lamaan of keessatti qabataa jechuudha. Fuula wanti jedhamu waan namattiin achi garagallee jiru kana. Waan kana guutuu qabataa akkumatti dhiqamuu qabaa jechuudha. Ergasii ciqilee dhiqadha. Ciqileen eessaa eegalaa? Caafii qubaa irraa eegala. Caafii qubaa irraa kaasee hanga ciqilee kanaatti ol deema. Namni hedduun ni dogongoraa. Shanacha kana ni dhiisaa jechuudha. Shanachi arkaanaa wudu'aa waan ta'eef keessa seenuu qabaa jechuudha. Jalqaba mirga dhiqadhee achi booda harka bitaa dhiqadha. Bitaaf mirga wal jira dabarsuu ni danda'ama. Ergasii mataa kiyya irra quyyifadha. Mataa asii achi qoyyisuu ni danda'ama. Takki ammoo achi as qoyyisuu ni danda'ama. Lamaan keessaa ka fedhan qoyyisan. Ittaansee bishaan harkarratti na hafeen gurra kiyya keessaa fi duuba isaa xaragaa. Quba arrabsituu gurra keessa seensee quba buudduu ammoo gurra duuba ittiin xaragaa. Ergasii ammoo miila dhiqadhaa. Miila dhiqatuu keessatti mirgaaf bitaa wal jira dabarsuu ni danda'ama. Garuu mirgaan eegalanii bitatti aansuun sunnaadha jechuudha. Ergasii du'aa'ii xumura wudu'aa irratti jedhamu jedha. Amma inshallah in detail ibsuutti haaseennu. Bismillah jennee eegallaa. Bishaan humnaa ol bishaan israaf fagoonee hin balleessinu. Xiqqoma bannaa. Hagnummaan kunuu ni gayaa. Amma inshallah shanacha kiyya dhiqachuudhaan eegalaa. Shanacha akkanatti dhiqadhaa. Inshallah ilaalaa jirtanii. Shanacha dhiqachuu kana keessatti baraajim waan jedhamu jira. Harka qoqqotaniitiin yookaan rirriganii wal keessa seensisanii dhiqachuudha. Baraajimni sunnaadha. Namni tokko harka isaa bishaan akka iddoo hunda gahuuf jecha shanacha isaa kana jechuudha. Rirrigeetiin akka bishaan seenuuf rirrigee seensisuun sunnaa jaalatamaadha. Kanaaf akkas dalagaa. Harka quba rirriganiitiin keessa seensisuun sunnaa jaalatamaadha malee dirqamaa miti. Hadiisni nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam keessatti ibsaniitiin dubbatan dirqama ta'uu hin qajeelchuu. Sahaabota hedduu irraallee ka odeeffame harka rirriguun quba rirriguun sunnaa akka ta'edha, jaalatamaa akka ta'edha malee dirqamummaa miti. Hadiisni akka rirrigdan jedheetiin dubbatu ammoo isuma jabeessuudhaafi inshallah mee amma ni ibsina. Bishaan mee akkanatti taabannu akkaataa namoonni hedduun itti bananitti miti.
akka israafa godhaniitiin baay'isanii banan kana osoo hin ta'in xiqqeessinee bannaa. Ergasii afaan keessa lulluqatuu fi funyaanitti ol quyyifatu deemna. Akkuma agartan harkuma tokkocharraa funyaanii ol fudhadha. Afaanii fudhadhee funyaanitti illee ol fudhadhee inshaallah mee ammallee itti deebinaa. Akkuma agartan kunoo harka mirgaatiin fudhadhee afaanii ol fudhatuu fi funyaanii ol fudhatu yeroo takka ol fudhadhee harka bitaatiin immoo gad deebisee sunnaan akkasii harka mirgaatiin ol fudhannee harka bitaatiin gadi deebisnaa yeroo takkatti akkas goonaa jechuudha. Funyaanii afaanii ol fudhatuu fi funyaanii ol fudhatuun illee yeroo takka marsa takkaan ta'a. Ergasii fuula dhiqadhaa. Akkaataan fuula dhiqannaa illee akkuma kaawwaniitii bishaan osoo hin dumbeessin bishaan fudhee kunoo yeroo 3 inshaallah dhiqadhaa. Yeroon 3 sunnaadhaa. Dirqamni yeroo tokkochaa kunoo akkanatti iddoo barbaachisu hunda irra deemeetiin dhiqataa jira jechuudha. Ol fudhadheetiin yoo ani gubbaa itti gadi qajeelcheetiin harkaawwan na jedhu innuu wal naan gayaa cimaan maalidhaa iddooma barbaachisu yeroo dhiqatan tuqaa deemuudha. Kanaaf akkanatti fuula kiyyanii dhiqadhaa jechuudha. Iddoo kanatti wanti hubatamuu qabu maalidhaa namoonni gariin dogongoraan waan dalagantu jira. Bishaan kun akkanatti fudhatanii kan dhiqatantu jira. Kuni dogongoraa jechuudha. Of cinquun hin barbaachisu. Akkaataa itti dhiqatan maali? Iddoo shari'aan gahaa jedhisan gahuu qaban. Gurraa coomtuu gurraa lamaan iddoo rifeensi itti gahu kan gubbaatii fi iddoo lafee areedaa tajaajila tana guutuu kana mara tuquu qabaa jechuudha. Wal gahuu qabaa jechuudha. Akkaataan shari'aan itti jiru akkana. Amma immoo ittaansee ciqilee kiyya dhiqadhaa. Mirgaan eegalutu sunnaadha. Mirgaan eegalu. Kun akkanatti dhiqadhaa. Mirgaatiin akkana eegalee akkanatti dhiqadhaa jechuudha. Kana keessatti karaan biroollee ni danda'ama. Innis maalidhaa? Bishaan fudhee kun akkanatti dhiqatuu ni danda'ama jechuudha. Karaalee lachuu ni danda'ama. Inshaallah karaalee lamaan keessaa akka barbaadaniitti dalaguu ni dandeessu. Kuni aayaa wa'aydiyakum ilal maraafiqi jedhuun walgalaa harki akkanatti dhiqamuu qabaa jechuudha. Harka tokko harka biraarra oofaniitiin isaan dhiquun tadliika jedhama. Inni sunnaadha jechuudha. Fakkeenya osoo harka kiyya akkana akka dhiqadhuuti. Osoo harka irra oofiin osoo harka irra oofeetiin hirrirrigiin osoo bishaan wal gahe jecha yoo ka yaadu ta'e bishaanuma irra oofuu qofaan ni danda'ama jechuudha. Harka irra oofuun dirqamaa miti. Garuu sunnaan maalidhaa? Rirriganiitiin dhiqatuudha jechuudha. Ergasii taansee harka bitaa dhiqadhaa. Harka bitaallee akkuma akkanatti dhiqadhaa. Akkuma kaanii jechuudha. Wantuma kaan keessatti jennetu jedhama. Kanaaf harka bitaas kun akkanatti dhiqatamaa jechuudha. Ergasii mataa quyyifadhaa. Bishaaniin fudhannaa. Bishaan fudhannee irraa garii gara lafaatti achi gad darbinee bishaan harkarra naafe qabadheetiin maal godhaa? Afurraa gara duubaatti ittiin deebi'a. Fedhu duubarraallee gara footti ittiin as deebi'a jechuudha. Akkana gooneetiin erga mataa keenya quyyifannee bishaan kun jiidhaa wayii harkarra naafaa. Jiidhaa harkarra naafe kanaan maal godhaa? Quba arrabsituu gurra keessa galchee abbuudduudha immoo duuba isaa xaragaa. Fedhu arrabsituu qofaan gurra keessa galchee isimaan duuballee gochuu ni danda'ama. Kuni rakkoo hin qabu jechuudha. Lamaaniinuu kallattii lachuunuu ni danda'ama. Ittaansee miila kiyya dhiqadhaa. Dhiqannaa miilaa keessatti inshaallah bishaan akkuma kaawwan keessatti dalagna. Bishaan humnaa ol israafan goonu ni eegallaa. Luka mirgaa kun akkanatti dhiqadhaa. Dhiqannaa luka mirgaa kana yeroo barbaade yeroo 3 yoo ka dhiqadhu ta'e irra deddeebi'eetiin dhiqadhaa. Wanta as keessatti dagatamuu hin qabne maalidhaa? Quba keessa seensisuu qabna. Quba keessa quboota lukaa kanniin miilota kanniin keessa ol seensisuu qabnaa jechuudha. Osoo namni tokko yeroo 3 ka dhiqatuu barbaadu ta'e maal godhaa? Dhiqannaa tokkocha erga geesse achi booda mallee dhiqannaa harawaan itti deebi'aa. Dhiqannaa harawaan itti deebi'aa. Dhiqannaa 3 akkasitti ta'aafii jechuudha. Luka mirgaa akkana erga xumurree luka bitaallee akkasuma dalagnaa. Keessa isaa rirriguu qabna. Akkasuma mallee iddoolee gahuu qaban mara rirrignee tolchineetiin ittiin gahuu qabna. Yoo 3 illee dhiqatuu ka barbaannu 3 erga tokko geessine booda itti aansaatiin akkana kun haala margitan kanaan 3 hin geennaa jechuudha. Inshaallah ifa fitee fakkaata. Ittaansee dhimma areedaati. Namni areen isaa guddaa ta'e fakkeenya areen kiyya guddaadha. Akkaataan inni itti seensiseetiin ittiin gahu maalidhaa? Bishaaniin fudhataa. Achi booda ol fudhatee rigeetiin ol seensisee iddoo
jiisuu barbaachisu hunda jiisuu qabaa jechuudha. Amma inshaallah wudu'a jalqabarraa kaasee hanga xumuraatti ka hadiisa sahihaynii hadiisa Uthmaan irraa odeeffame nabiyyi irraa hadiisa san keessatti ka ibsame takka takkaan inshaallah jalqabarraa hanga xumuraatti isa ibsina. Bismillah. غسل اليدين. الثانية هذه الثالثة. كوكوفا كلمة وكسدفاتي أنيس كوكوفا هذه الثانية. كلمة فاتي كسدفاتي. الآن مسح الرأس. أما متى ويفعل بردوبا تيجي دوبا لش تيجي تجسي برا لماني. Amma miila dhiqannaa kun ka tokkoffaati. Kun ka lammaffaati. Kun immoo ka sadaffaati jechuudha. Amma immoo miila kan bitaa dhiqannaa. Kun kan jalqabaati. Kun ka lammaffaati. Kun ka sadaffaati jechuudha. Amma immoo areeda rarrigaa akkanatti waddaanneetiin inshaallah amma xumurra jira jechuudha. Erga wuduu ageessee amma ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jedha. Erga wuduu ageessee qaama kiyya jiidhanarratti hafe kana ofirraa xaraguu danda'a. Takki ammoo ofirraa xaraguu dhiiseetiin ofirrattis dhiisuu danda'a jechuudha. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam erga wuduu godhanii geessan booda manaadila yookaan ammoo maarrabii waan jedhamu itti fidanii jennaan hin barbaadu jedhaniitu ofirraa deebisanii. Anillee akkaataa an godhuu qabu akkaataa isaan godhanii isa dhiiseetiin barbaadu. Bishaan irratti hafe kun xumura bishaan qaama kiyya irratti hafee narraa gadi bu'uutiin zambiin kiyya akka narraa gadi bu'uuf ofirra dhiisuu danda'a jechuudha. Akkuma hadiisa keessatti dubbatametti zambiin qaamolee wudu'aa kanneen irraa fuularraa ija quba wannaa kanneen jalaa inni gadi yaatee namarraa akkuma jedhametti inshaallah illee wuduu akkasitti godhee geessaa jechuudha. Amma waan hafe tokkotu jira, innis maalidha? Namoonni gariin dogongoraan morma kan quyyifatantu jiru. Kuni dogongoraa jechuudha. Khilaafa sunnaa nabiiti. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam akkasii ka dalagan hin turre, kanaaf hin barbaachisu jechuudha. Inshaallah amma wudu'a jalqabarraa hanga xumuraatti geessinee jirra. Rabbiin anaaf isinillee nama sunnaa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hordofu nu haa taasisu. Akkaataan nuti wudu'a itti goone sadi'iini namni tokko sadi dhiiseetiin tokkochaanillee yookaan tokkoonillee yookaan wudu'a godhaa ofuu ta'e ni danda'ama. Kunis nabiyyi irraa sabatee jira, rakkoo hin qabu jechuudha. Inshaallah amma ibsuudhaaf mee tokkoon inshaallah agarsiisu. Bismillah mee amman eegalla.
amma xumurree jirra. Ittaansee areeda rirriguudha. Isatu hafee wanti viidiyoo kana akka wudu'a nabiyyi ibsutti na kaase maalidha? Waan nama ajaa'ibsiisu kaasettii wayii dhaga'ee viidiyoo wayii kan namni tokko maal jedhee dubbata, abboota kiyyarraa akkanatti wudu'a akka godhan baradhee jedheetiin cinqii hedduudhaan rakkoo hedduu achi keessatti mul'iseetiin kan agarsiisu argee san akkasii miti jechaadhaaf viidiyoo kana hojjedhe. Akkasuma ammallee barattoonni gariin harka rirriganiitiin wudu'a godhuu kana akka waan dirqamaatti ilaalaniitiin ka ibsan argee san inshallah bareechisee ibsuudhaaf waan kana hojjedhe. Akkuma dura dubbadhe takhliila gochuun yookaan ammoo rirriganiitiin wudu'a gochuun yaa dirqamaa miti, sunnaadha. Wudu'ni salphaadha, laafaadha, waan nama ulfaatu miti. Kanaaf namni of cinquun hin barbaachisu. Sunnaa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hordofaniitiin dalaguu barbaachisa malee rabbiin anaaf isinillee nama sunnaa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hordofuun waa taasisu. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi